Yoo yaashama harka fuunee jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu nageenyi koo kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan maratti isin dhaqqabu jecha settingii namni kamiyyuu sirreeffachuu qabu tokko isinitti agarsiisa. Settingii amma asirratti argaa jirtan kun send diagnostic data kan jedhu kun wantoota isin social media irratti hordoftan wantoota isin online garaagaraa irratti search gootan settingiin kun haala kanaan banaa yoo ta'e report godha jechuudha yookaan immoo gara biroo dabarsa jechuudha wantoota isin hordoftan wantoota isin social media garaagaraa irratti search gootan report godha jechuudha. Kanaaf settingii kana cufuudhaan wantoota isin hordoftan wantoota isin search gootan namoonni biroo akka hin beekne settingii kana ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Settingiin kun haala kanaan banaa yoo ta'e wantoota isin fayyadamtan report godha jechuudha gara biroo report godha jechuudha. Kanaaf settingii kana ofirraa cuftanii fayyadamuu qabdan isiniin jedha. Settingiin kun dhukataa waan ta'eef fuduba deebi'ee isinitti agarsiisa. Haala kamiin akka argachuu dandeessan fuduba deebi'ee isinitti agarsiisa. Gara settingii keessanii erga seentan booda iddoo search kana irratti send jettanii barreessitan. Achi booda haala kana yoo barreessitan send diagnostic data jedhee isiniif baasa. Yeroo tokko irratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan banaa jira taanaan bilbila keessan irratti wantoonni isin social media garaagaraa irratti search gootanii hordoftan report ta'a waan ta'eef isa kana ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Yeroo tokko isarratti kilik gootanii haala kanaan agree kan jedhu kana mallattoo raayitii kana irraa kaaftanii okay gochuudhaan haala kanaan settingii kana cufachuu qabdu jechuudha. Haala kanaan itti gargaarama akkasumallee like share waliif gochuun dagatina warroonni gara channel kana yeroo jalqabaatiif dhuftan like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Nagaan turaa turtii gaarii.